Gartee irraa dhufanii asii yuunivarsiitii Hacaaluu keessa weellisaa isaa ajjeesanii maqaa isaa dhagaadhaan moggatan. Ati yuunivarsiitii keessan jira Hacaaluu kaambaasii jettee siif yuunivarsiitiin maali? Anaaf yuunivarsiitiin iddoo maraatutti iddoo namni itti ispiriis ta'udha. Ispiriis waajjira Habashaa fi oromoo yookiin immoo waajjira adii fi gurraacha iddoo namni itti ispiriis ta'e adiin adummaa isaatti gatee gurraachi gurraachummaa isaatti gatee namni inni biraa wayii tokko iddoo itti uumamu iddoo maraatu itti uumamu jechuudha. Akkasitti tokkodha. Waajjira maraatummaa. Yuunivarsiitii jechuudha. Ishii gara fuulduraatti yuunivarsiitii kana keessaa yoo xumurte maal ta'uu barbaadda? Amma garuu maraata dawurni keessa yookiin maraata mana keessatti gaafa nasiiba immoo maraata karaarraa eebbifameen gara maraatummaa karaa irratti na eebbisee mootummaa gara sanitti na gadhiisa akka mukuma shiqqee lafaa deddeemaa walituma akka karmarratti jajjabee Halkanii guyyaa fiiga ayyoomiin harabaa fadhee hojjetee jireenya koo fooyyeffachuu jedhee jaboon obsaan tattaamalee eededa jireenyaa yaabbachuudhaaf deetiin qe'ira qaqqaabadee na jalaa shirgi gaata akka bobahuun ijibaadha. Furmaatan qabu jechuudha yuunivarsiitii keessatti murtee bahuunis karaa tokko. Yuunivarsiitii keessatti murtee bahuun dhukkubaa sammuu ta'e malee akka ilaalcha biyyaatti faayidaa wayii waan qabaatu miti miidhaa daranii yoo ta'e malee. Amma fakkeenyaaf gaafa yuunivarsiitii haalli rifeensa keetii baay'ee sitti tolaa haalli jireenya keetii baay'ee sitti tolaa garuu gaafa as keessa galtee jireenya yuunivarsiitii agarte nama jazbataa wayii nama uumaan beekni ta'a dandeettiin kee gadi hir'achaa deema gara malee jazbachaa deemta jechaadha. Ishi qaama erga ati yuunivarsiitii keessa tureetti erga yuunivarsiitii keessatti maraachuu sirni isaa keessa jette erga maraachummaa keessa turte amma waggaa meeqa ta'eera? Amma waggaa afurii gammaraadhe waggaa afurii maraatummaa koo xumuruudhaa gara parsantii dhibbaa xumuruudhaa waggaa tokkonnaaf. Ishii amma warra dhaloota ganaa yuunivarsiitii seenaniif dhaamsa maal qabdaati? Isaanii dhaamsi ni qabu. Anu maraataa narraa baradhaatee achumatti maraataa hin jedhaan qe'umatti isinii wayyaa maraatuun asiitu hin taatu beektaa? Achumatti anuma maraataa isaan isinii wayyaa akka gara kiyya kanatti olii dhufne jedha. Ishii gaaffii keenyaa fi waan hin deebisu.